akkas ijoollee Jimmaa jiru ijoollee Shaashamannee ijoollee Arsii jiru jechuudha. Dhufanii mana yaa keessatti kan dhufanii naa bo'an jiru. Musliima ta'anii. Musliima ta'ee gaafa hidhame nyaata kan naa fide jira. Qarshii kan harkatti naa ilaatetti fayyadamii jedhe jira. Ani jechuudha man galatan kadin galateeffadhanii Musliimas Protestantis nan galateeffadha argeeran miliyoon jedhan ati illee amantii keenya arrabsite jedhan nu madeessite nu gubde garuu nu takka keentaan nuti qaamaanis wal beenna garaa kees hin beenna waan ta'eef akkati tonkolii hin qabne irra deebi'uu qabdanaan jiran ijoollee deebi'uu qabdanaan jiran ijoollee koo wal beennaan nuti ijoollee koo wal beennaadha ustaasa liikoo masgiida tokko wajjin salaataa turre gaafachuu dandeessa Nairobi karaa lamaati salaachisaa akka isheen turte koo beekaman eenyu ustaasa jechuudha warra wal beennuudha nama haarasitti hin fakkaatin ata'u iyyuu malee nan dogoggore miti yeruma sanayyuu dogoggoreera waan ta'eef dhiifama naa godhaa jedheeran dhiifama naa godhaa dogoggoreera uummata dhiifama nan gaafadhaa jedheera ata'u iyyuu malee taateen kalee sana irratti raawwatee eenyu irratti raawwachuun qabu deebi'ee akkan kaleessatti garafametti akkan kaleessatti tumametti namni biraa tumamuu qabu of eeggachuu qabu wanta dubbatan amantiin kun baay'ee riiskii ta'uusaa reefuu nu badheen siifa galu jechuudha waan argan dubbachuun gaarii miti maaliifi musliimnii fi kiristaanni wal jaallatee tokkummaadhaan injiraatu taanaani yeroo hunda du'inii baay'ata yeroo hunda jibbinii baay'ata yeroo hunda ajjeechaadha bakka kan baay'atu kun immoo ta'uu qabu mana musliimaa naqaa yoo sanna waamanii wanta sannaa kennan fudhadhee deemu gorsa sannaa kennan fudhadhee deemu jaalala tokkummaa addunyaa kana irratti labsuudha maleeni ati kiristaana jedhee jaalladhee ati musliima jedhee moo jibbuun qaban eenyu wajjin qiimii uumuun qaban hunda wajjin jaalalaaf tokkummaa uumeetanii musliima I love you musliimoo warra musliimota siin jaalladha quraana nan jaalladha hadiisa nan jaalladha haqiiqa nan jaalladha tasfiira nan jaalladha nabiyyu muhammadin nan jaalladha Allah nan jaalladha ani eenyurra jibba tokko illee hin qabu maaliif hojjette an kanaan duras jibbas baradhees hin beekon yeroon masgiida yeroon islaama tures haqi jibbi kan jedhan baradhees hin beekon quraannis nan barsiifne hadiisa keessaas argees hin beekon eeggan gara kiristaanaa dhufeesanii nama qi nama jees haqi nama jibbi nama qali nama fannis jedhus argees hin beekon warra akka kiyya yoo jiraatan gara fuulduraatti dhimma amantii gidduudha ba'anii waa'ee amantii isaanii dubbachuu danda'u atama musliimaa waa'ee musliimaa sirriitti dubbachuu dandeessa waa'ee ustaasaa waa'ee darasaa waa'ee sheekii dubbachuu dandeessa waa'ee quraanaa dubbachuu dandeessa waa'ee hadiisaa tasfiira dubbachuu dandeessa mirga keedha keessa jirta ani immoo eeggan gara kiristaanaa dhufee paasteriin barbaade qeequun danda'a paasteriin barbaade immoo jajjabeessuuf mirga guutuun qaba maaliifi nan gorsituu yoo jedhe yookaan natti himtu rakkina koo yoo jedhe ofii isaatii rakkina qabachuudha yookaan miliyoon dirriba kottu jedhee anaan na waamee maaliif akkan naan jette maaliif mi'a qeeqxe naan jechuu danda'a atis abbaa barbaadde waamtee qeequu dandeessa ustaasa sheekii abbaa barbaadde faraanis haa ta'u abbumuwaazinas haa ta'u useena himadiinis haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u waamtee qeequu dandeessa naaf hin taane amsaa ishee jaabiriinis haa ta'u waamtee qeequu dandeessa sirrii miti wanti itti goote garuu si amansiisuu qabu dudda duuba si ajjeesa ummanni komentii dhaggeeffadha ummanni komentii bani ilmi namaa hin dogoggora ilmi namaa hin dogoggoramti dogoggoree morma dhiifannaa gaafate narrabsinaa komentiidhaanii dhageessanii komentii narrabsinaa keessattuu ijoolleen keenya muslimaa ani deesiin arraba barattanii hin beekuan tarii jiraa isintu beeka isa hin argine hin dhageenye nama rabsuudhaanii miti dubbiin gaarummaa keessa itti agarsiisa inni yoo isinitti ajate isin immoo ajjala deemtanii maqaa islaamaa moggaafattanii waan hin taane barreessuu isin irraan eegamu gaarummaan kee meerre eessaa sirraa bara ture mucaan gaarummaan kee meerre anta kaamantaa nama rabsine waa'ee miliyoona irratti abbaa danuu naqeeqe deebine nama danuutu mubaarak maaliif leenca kenne ustaazaliidhaa minaamin waan jarri seeraan deemaniif otoo gaafa sana mucaa kana miidhaniiru ta'e mucaan kun miidhameera ta'e dhugaa rabbi dubbanna tu miidhameera ta'e biyya seera keessa jiru keessa jirama inni miidheesi miidhamaa jechuudha seera qabeessa seerri wanni seeraan deemu ananatti tolaan anis
seeraan yoon gaafatame natti tolaan. Wannan seeraaf dullummaan dhabu kamtu nuun gaabbisiisu. Ilmi namaa waan seeraan dhabu qaba, waan dullummaan dhabu qaba. Wanni seeraaf dullummaan immoo dhabanu naman gaabbisiisu gati ta'eef seeraan itti deemuu jiraatiif waan biraa fayyadamuu dhiisanii natti tole tokko. Seeraan akka inni gaafatamu waliin nan ture hin jira hojii. Seeraan gaafatamu. Seerri yoo isa ajjeese seera tajjeese. Seerri yoo isa murteesse seera itti murteesse. Seerri yoo isa baase seera isa baase. An seeran jaalladhu. Eessattuu warri kiristaanaas warri musliimaas nama amantaa namaa arrabsu protestaantii an gadi ba'ee arrabsa taanaan akka seeraan gaafatamuuf ummanni kiristaanaa ciisee buluu hin qabu. Isuma wal gumaachuu. Ciisee buluu hin qabu. Maaliif abbaatu amantaa ofii kabachiifata. Abbaatuuf kabaja, abbaatuuf kabachiisa. Bakka tokko gurmaa'ee amantaa isaa kan kabachiifatu ummata kiristaanaati jechuudha. Kiristaana labsitaadhaan. Kanaafuu musliimnis akkasuma kan biraas akkasuma. Amma wanni ta'e darbeera. Miiliyoon haalli inni keessa jiru amma argaa jirutti kilmaa tokko waa balleessaan jiru. Waa'ee amantaa isaa immoo akka barbaade irraa dubbachuu mirga qaba. Yoo inni daangaa amantaa sanaa darbe kan dhaabsisu warra abbootii amantootaati. Yoo inni akka hin taanetti sabbakate akka hin taane dubbatate jarriyyuu amantaan keenya maqaan badaa jira jennaan hin dhaabsisu. Jala deemtanii hordofuu dhiisaa jala keenya. Amantaan musliimaa nama arrabsaa kan jedhu tokkitti bakka tokkotti hin argine hin dhageenye. Waa biraa osoo hin barbaadu. Garuu islaamni nama arrabsa akkan jedhamne godha. Islaamni nama arrabsu. Yaa mube maal beektai mube wanti hubachuu qabdu maal beektai ila warri maqaa islaamaa qabatanii maqaa musliimaa qabatanii nama arrabsan kun gaarii miti. Ani deeggarus maaliif hojjette miliyoon dirriba dogoggoreera eeyyee dogoggoreera. Dogoggora isaarraa barnoota fudhatee hidhamee garafamee dhiifama immoo gaafateera miti ittiin deebi'u. Garuu jechuudha islaamni tokko natti tolee jennaan hojiinsa gaariidha bakka. Dhugaa dhoksuun hin danda'amu. Kana rabsaa musliimaa miti mucaa kana kajattu an musliimatti isaan rabsa hin jenne. Warri maqaa musliimaa Ahmad maal baatanii qoy miliyoon baatanii jala deemtanii rabsaartan yoo musliiman taane warra amantaa kan biraatu maqaa amantaa musliimaatiin moggaafatee deema yoo ta'e mee nama tokko qabaa na agarsiisaa meme. Nama tokko qabaati ilaa ebeluun ni jedhu maqaan akkanaa ragaa qabatamaa wajjin akkaawuntii ebeluu ta'aati ragaa ummata amansiisuu danda'u. Sana booda inni manna abbootii amantiitiin kunoo maqaa musliimaa baatee maqaa musliimaa baatee jala deemee kiristaana rabsaa jira ebeluun kun jenneeti abbootii amantaa jalatti dhiyeessina. Kanaaf waan hin beekne irraa naaseen. Ajjala deemtee nama rabsitee kuuftee bakka barbaaddeettee nama rabsitee kuuftee kaate anaa miti jedhii dhiisi. Ati immoo miliyoon waa tokko sitti mu an si agarsiisuu hin danda'a amma kuno qoy seeneen si agarsiisa. Nama meeqa biloogii keessa jira beektaa? Nama 7,000. Is bakka akkamatti is bakka. Laasii agarsiisa nama 7,000 biloogii keessa jira. Nama si arrabsu si dogoggorsiisuuf deemu maal goota beektaa? Warra si arrabsu qaxxaa waa tokko si fayyadu namni si arrabsu yoo barbaade qajeelu yoo barbaade hin qajeelin ilaali kun ola. Yoo qajeele miliyooniif hin qajeelu. Yoo qajeele maqaatiif qajeele gatii ta'ee fi ilaa namni kun nama meeqa la? Nama 7,000 eessa keessa jira? Private account. Bilookii keessa godhoo bilookii mata duree bilookii la. Bilook. Ilaali. Bilook. Nama 7,000 wayi. Maal inni beektaa? Islaama keessa jira kiristaanas keessa jira maal na dhibeen? Maqaa islaamaatiin keessa jira maqaa kiristaanatiin keessa jira dhufee na arrabsa bilookiin godha. Yoo bilook ofirraa hin goone bilookiin kan inni uumamee fi namni si arrabsu waa tokko si fayyadu. Nama si gorsu malee. Fayyadu. Nama si gorsu malee namni si arrabsu waa tokko si fayyadu. Ilmi namaa jechuun yoo dogoggorte waa danuudhaan namni walitti jiraata. Oromummaadhaan walitti jiraata. Amantaadhaan walitti jiraata. Biyya gandaa walitti jiraata. Waa danuu walirraa qaba namni si galee. Fakkii danuu walirraa qaba. Didee kana daangaa kana dabarfatee biyyooma sirraanfatee oromummaa sirraanfatee dhufees jalatti si arrabsa taanaan maal goota beektaa? Bilookii of jalaa goota. Sin fayyadu. Sin miidhu. Dhufuu jaarsaati jechuudha. Dhufuu jaarsaa naannee isa lafarraa ijoollee akka kuwaasitti dhiitaa ooltu. Intalaa uni ergaa akka sana. Dhufuu loon jedhama bakka tokko tokkotti.
Blog godhe ofirra. Maaliif beektaa? Maqaa amantaa musliimaatiin dhufanii si arrabsu. Musliimni yeroo hundaa arrabsa komentii jalatti jettee muslima walitti buumannaa. Islaamas haa ta'u kiristaana. Maqaa qiddiistiin isa dhufu. Maqaa qiddisaaniitiinis maqaa Ahmadiinis tamaamin isa dhufu. Si arrabse miti. Inni joonjiin of bakka bu'a malee amantaa isaa bakka hin bu'u. Si galee amantaa bakka hin bu'u. Maal goota jechuudha? Gadi qabdeeti blog goota qullaadeen. Maal goota beektaati. Dhaamsitii dabarsituuf gara dhumaa irratti maal goota beektaati. Warra maqaa musliimaa qabaatanii fakkeessuudhaan sobanii maqaa geeddarachuus danda'u. Islaamaaf kiristaana walitti buusuudhaaf qophii baay'ee kan xumure meeqa jira jechuudha. Diinummaa gidduu kaa'uudhaaf, jibba gidduu kaa'uudhaaf, waliigalteen akka gidduutti hin argamneef islaamaaf kiristaana gidduutti maqaa musliimaa godhate, maqaa kiristaanaa godhate kalaqee walitti naquuf baay'eetu jira sii galee. Warra kanaan maal goota maqaa nun balleessinaa. Warra akkas gootan maqaa keenya neenaa. Islaamni nama narrabsu nan beekan. Islaamni du'a namaan barbaadu, jibba namaan barbaadu, eenyurraalee jibban qabu. Musliima jechuun ati kottuu soofarra taa'i, an soofarra hin taa, ati lafa taa'i. Ati waan gaarii nyaadhu, ati waan gaarii nyaadha. Ati waan gadhee nyaadhu, ati uffata bareedaa hin uffatin, uffata bareedaa hin uffadha. An lafan taa maanno ati lafa taa'i, an soofarra hin taa'an jedhu. Walqixxummaan akka jiru beekta. Masgiida keessa sooressaas haa ta'u, hiyyeessaas haa ta'u, wal bukkee taa'e akka salaatu beekta. Beenna jechuudha hundi keenya iyyuu. Iddoo kanatu iddoo gurguddootaati, iddoo warra xixiqqoodha, iddoo hiyyeessaati, iddoo sooressaati wanta jedhamu. Dhaggeeffasitti ni ba'a. Waalama wayiitti mo'an deemuu fan namannaa da walaala wallaahi moojiitii fi waalama tusiidha. Yoo barbaadde fudhu, yoo barbaadde fudhatin. Tokkoffaa amantaa keessitu beeka. Dhimma amantaa keetii keessa hin galuun. Dhimma amantaa keetii keessa hin galuun. Amantaa feetitti amanu mirga keeti garuu abutattus aguddattus beekamtii argatte kana hidhamuudhaanis sanaan dura waan barbaadde hojjette beekamtii ammatti argattee of harkaa qabdu kanaani tokkoffaa ijoollee shamarran biyya arabaa keessatti nama sagalee jaraaf ta'u dhabanii manni madaamii mana hidhaatti ta'ee manni itti cufamee jiru jira si galee akka walii galaatti hin godhoo jette akkuma pirootestaantiitti waatu akkuma siimii jettetti feetu akka gandaatti akkuma barbaaddetti nama lama sadii guyyaatti baraaruu dandeessaati. Nama lama sadii foloorsii keeti kanaan baraaruu dandeessa. Ol galchi kan rabbiillee sirraa jaallatu, kan amantoonni sirraa jaallatan, kan namni ilmi namaa hundi islaama keessaa sirraa jaallatu. Ijoollee shamarran rakkoo qabanu maal taate rakkoon kee maa inni eessa jirta bakka kamitti rakkataa jirta jedhiiti dubartii obboleettii keeti haadha keeti. Anis akkasuma ta'aan guddadhe sanarratti hojjedhu amantii kee kabaji. Waa'ee amantii keessa hin galin yoo amantiin kee arrafame immoo abbootii amantaa kee jiru miti asirra miidiyaa abbootii amantaa keettiin mubaarak amantii keenya arrabsaa jira maal wayya jedhi jara mariisisi si galee maal wayya kanaaf amantaa kooti mubaarak amantaa kooti keessaara maal wayya gaditti ba'u moo waan gootanii nurraa dhorgitu jettee yoo jaran malee hin dogoggortu abbaa amantaa keeti qabadhu tokko jedhe. Waan nama siin jedhatu hojjetu. Wanni bareedaan rabbi sirraa jaallatu, namni illee sirraa jaallatu, foloorsii qabdu kanaan. Yommuu lakki nama gargaaruu hin danda'aaf, namaaf dubartiidhaaf sagalee ta'uu hin danda'aaf jettee immoo lallabuu barbaadda bareechii baradhu. Abbootii amantaa jala taa'i bareechii baradhuutii amma dhumaatti jechuudha. Akka jarri baratanitti sana booda an kana booddee lallabuu nan danda'a jedhi eeyyama jararraa fudhuutii. Si galee lallabuu eegal lama keessaa tokko fudhadhu. Amma gidduu yeroo barbaadde teesseeti waa biraa dubbatta teessee waa biraa dubbatta yeroo tokko waa biraa dubbatta no waan tokko qabatta yookiin gargaarsatti hirmaadhu uummata keetiif sagalee ta'e hin taane taanaan lallabuu barbaadda taanaan seera calluma jedhee abbaa gatii namni gatii kiristaana ta'e qofaaf dhiifama naa godhaa hin beeku garuu namni gatii kiristaana ta'e qofaaf lallabuu hin danda'u. Mitima. Of course. Mbekuan. Anamma Islama miti utuu nama kee jedhee da'awaa godhe wallahi ishee koliin na qabu eessaa fiddeera jedhu. Dogoggoruu danda'a mbeeku kan kanaaf da'awaa gochuu danda'u jechuudha. Yoon da'awaa gochuu barbaade barachuun qaba dhaqee baratee waan namni na gaafateef deebisuu danda'uun qaba. Gorsa kana lamman hin dagatiin galatoomii nagaan oole bakka.
Ajab eebbifame waaqayyo si eebbisu kana caalaa si ajajeessu. Maaliif beektaa qaxaleedha nama akka keetii kana nuuf baay'atu musliima keessas. Eebbifame. Thank you. Wantin dabarsuu barbaadu namu kamiifillee jaalala nawwaa tokkummaa nawwaa hundumti keessan fakkeenya muubeerraa fudhachuu dandeessu ijoolleen musliimota keenyaas akkasaa ta'uu qabdu. Maaliif jechuu barbaade jibbii waa tokko wanta argannu hin qabnu. Islaamaa fi kiristaanii walitti bu'ee waa tokko wanta argannu hin jiru. Du'atu jira, badiisatu jira, godaansatu jira. Sinii galee haa ta'uyyuu malee yoo wal kabayne yoo amantii walii keenya kabayne garuu jaalala jira. Akka barbaaddetti tochuu dandeessan. Waa tokko wanta argannu hin qabnu. Ani Islaamaaf kiristaana gidduu jibba kaa'ee waan an argadhu hin qabu. Jibba malee waa tokko waan na fayyadu hin qabu. Kanaafuu Allahn isa jiraatu obbo Allahnis na tamachaan Allahn Muhammad Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tamachaa ajiraatan nuuf ajiraatan jibbi kan jedhu hin jiru ka. Quraannis na tamachaa ajiraatu jibbi kan jedhu hin jiru. Nunuman jaalladhan. Kamiin illee wanta jibbu tokko hin qaban. Kamiin sa'unan jaalladhan an kabaja itti amanuu dhiisuun immoo mirga koodha. Iyesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra ture jibbaa miti kan inni biyya lafaa mo'e. Jaalalaan mo'aa ture. Eenyuun hin jibbine, eenyuun hin arrabsine, eenyuun hin qeeqne lafa kaa'eera. Kamiin filatta? Karaa jireenyaa moo karaa badiisaa filattee lafa sii kaa'eera. Achi keessaa moo kan filatee itti darbu sidha. Sinii galee kan filatee itti darbu siniidha. Miiloo. Jirtaa? Nagaadha miti? Nagaa galata waaqaa akkam? Istaayiliin kee ammaa araadummaa wayitiin dhuftee tana tamacheera yaa'u baaraaliidhaa bareedaadhaa gaaffii tokko ittiin sirraa qabaan. Okay. Mubee biratti ammaa islaamummaan nama ajjeesi kan jedhu hin jiru jettee inni rakkoon qabu. Leengadda immoo gaafa hidhaadhaa baatu nama 2,000 irratti waaqayyoon na hambise malee kan jarri dhufan sila na ajjeesuuf turanii nuun jettee isa tamma jette dhugaadha moo isa gaafas jette dhugaadha kamiin fudhadhu? Kamiin? Leengadda na ajje nu si biran turre yeroo lola sirratti deemu sana nu si biran turre sumatu nama 2,000 irratti na ajjeesuuf dhufani waaqayyoon na baase malee na ajjeesuuf dhufanii nuun jedhe. Amma immoo afaanuma keetiin muslimni nama ajjeesu muslimni jaalalaa jette. Gaaffii obbolummaati. Kamiin an fudhadhaa? Situ sobee moo jara sobee kana natti himi? Dhaggeeffadhu koo ani islaamni laakunoo sitti hima. Islaamummaan ajjeesi hin jedhu hin jedheen. Islaamummaan ajjeesi hin jedhu. Garuu kan dhufee na ajjeesuu dhufe nama. Namatu na ajjeesuu dhufe malee islaamaa fi islaamni wanta bira. Islaama jechuun amantii jechuudha. Musliima jechuun immoo isa hordofuudha jechuudha. Hordofaa jechuudha biraadir sittin hima. Kan na ajjeesuu dhufe nama malee quraanatu ajjeesi jedhaa miti. Quraanni Yesuusiin hin jaallatta miti miiloko. Faataa godhee I love you Yesuus. Allaas hin jaallatta miti. Allah nan jaalladha faataa godhee. Galatoomi miil naa ta'eera anaan ta'uu yaada kee si akkanatti anaan ta'uu yaada kee mosii deeggareera mirga keeti. Ol muubee qosittiin hima. Ani waaqatu na oolche malee na ajjeesuu dhufanii kan hin jedhe islaamatu nama ajjeesaa jechuu kiyyawtuun quraanatu ajjeesi jedhaa miti. Aqeesi na jechu ajjeesis hin jedhu. Ani hin beekan kan na ajjeesuu dhufe nama malee islaamni ajjeesi wanta jedhu tokko illee hin qabu. Sii galee gaafa ni dhabe koo islaamonni dhufanii na gargaaraniiru. Dhufanii koo nyaata illee naa bitaniiru la. Fiduu nan danda'an gurbaa nyaata naa fide. Ijoollee nyaata naa fiden. Ijoollee dhufanii bo'an nan beekan. Waaqatu na oolche malee na ajjeesuu dhufanii kan hin jedhee namatu na ajjeesuu dhufe malee islaamatu ajjeesi jedhaa miti. Nama. Sirrii miti waan dogoggore qabaa meesti warri dogoggorte naan jettan mee lakkoofsa tokko mee.
warri dogoggorte jettan kan na ajjeesuu dhufe islaamummaa utuu hin ta'in namatu na ajjeesuu dhufe. Kiristaannis kan nama ajjeesu meeqa jira? Musliimnis kan nama ajjeesu meeqa jira? Kiristaanni nama ajjeesu maqaa kiristaanummaa qabaate. Maqaa kiristaanummaa qabaate kan nama ajjeesu hin jiru. Kan nama hinaafu hin jiru. Kan nama salphisu hin jiru. Kan nama tuffatu hin jiru. Kan iddoo gadiitti nama laalu hin jiru. Kan haasaa kootu caala jedhu malee hin jiru. Ati gatii hin qabdu. Ati bu'aan buustu. Si tuffadheera ati nama hin taatu kan jedhu hin jiru kiristaanni. Hin jiru. Mube kan jedhatti. Jira amma ko rakkoon kee ati Allahnis na tamachaa Yesuusis na tamachaa Yesuusinis nan jaalladha Allahadhas nan jaalladha jedha. Maal abbo anaan galle Koi asirratti koi ilaala Yesuus Kiristoos jechuudha dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa barsiisaa ture eenyuun illee hin jibbine. Maal godha beektaa yoo namni maddii keessa mirgaasi qabalee isa bitaalleetti qabeedhaam gumaa kee kan baasu anaadha. Ijaan baafatiin ijaa kee kan baatu anaadha jedheem. Ammati abbaan barbaade Yesuusin arrabsuu danda'a. Maaliif arrabsitaa jechuun hin dandeessu? Mirga isaadha. Maaliif Yesuus of danda'ee jira waan ta'eef kan haqee sirreessu isaadha. Isatu baasa wanta hundaa. Kan haqee iddootti likkiitti galchuu isaadha of danda'ee jira waan ta'eef. Na dubbadhaa jedheera Yesuus. Sagalee naaf ta'a jedheera. Na baadhaa jedheera. Inni kan inni dubbate koi kan Yesuus dubbate ani karaadha. Ani dhugaadha. Ani jireenya jedhe malee na dubbadhaa sagalee naa ta'an jennenni. Of danda'ee jira. Unkaan Yesuusis kan sagalee taanu miti. Nama sitti dubbatu iyyuu deebiin deebisiin jedhe. Ijaan baafatiin. Ijaa kee kan baatu anaadha. Jedhee lafa kaa'ee jira mikko Yesuus. Waa tokko sitti mala. Tarii namoonni dinan deeggaru ta'a waan kana irratti ani immoo akka walee musammaatti nama dhugaadhaaf qophaa dhaabatu amma hin danda'een Kiristoosiin fakkaachuudhaan nama tattaaffatu jallinan deeggaru anis kana baare abaaramaadha jedha wangeelli nama abaaruu nama arrabsuu anis hin deeggaru garuu maaltu jira beektaa miiloo ila miidhamtee kaatee dhiifama gaafachuun kee anguddummaa keen arge as keessatti qaatan karaa kana ba'uu dhiisee ture waan na fide jira mana kee maali namni tokko miidhame kabalame tumame maal ta'e kee meebi ituu anaati dhugaa walii kennaa deemuun barbaachisaadha ituu anaati amil keessikoo inaara waan ta'eef tarii kiristaanummaan na keessa jiru of mo'adhee dhaqee dhiifama gaafadhee kiristaanummaa akka miliyoonitti agarsiisuu nan dadhabaa laata jedhee waanan yaadeefanan bakka kanatti dhugaa keessii qooduun dhufe kuni nama guddummaa keetti kiristaanummaadha dhiifama nama gaafachuun dhiifama nama gochuun garuu of course waa tokko immoo eegan dhugaa kee kana sii kenne waa tokko immoo kanan si qeequ amantaa namaa kabajuun dirqama yoo duraan arrabsaa turre nuyyuu dogongorarra jirra warri ammayyuu amantaa namaa arrabsitanu nuyyuu nu balleessaa jirtu wangeelli arrabsaan jedhu waayin Allah nu laallatu kan nu laallatu waayi Kiristoos isa fannifame lallabuudha nus barachuudha waayin Allah nu laallatu jedhee nama amanu keessaa isa tokko walee musammaa amma saatii kanatti jennoon koo garuu miliyoon barsiisaa Tiibbeessoo bira taa'ee xiinxalaa macaafaa bira taa'ee nama baay'ee beekumsa qabanu barsiisaa Tiibbeessoo atitti waliin beektu ta'uu danda'a. Isaanis yoon dogongore anas isa sirreessanu nu isaan gajjennee dhaggeeffanna barsiisaa Tiibbeessoo namni tokko isa fannifame lallabaa isa fannoo irraa yaadata kiristaanaan ofiin jedha Yesuusis na tamachaa Allahnis na tamachaa jechuun gonkumaa kiristaana tokko irraa in eegama jedhee waan ani namannee fi ejjennoo kee kana ansi jala dhaabadheera qophaa koo akka waleetti atis waan jetteef qabda anis waanan jedheefan qaba garuu isa kaan si deeggareera bakka Yesuusis na tamachaa Allahnis na tamachaa suni sirrii mitiin jedha akka walee musammaatti mee namni beeku kana irratti waan barbaade asirratti walitti deebina rakkoo hin jiru barsiisaa Tiibbeessoo fi sillaanna dhaggeeffadhu laa kunoo Allahnis na tamachaa jechuun dhaggeeffadhu itti namanaa mitiin itti namanee Quraanni na tamachaa jechuun itti namanee hadiisii na tamachaa jechuun itti namanee jechuu miti dhaggeeffadhu itti nima Nabiyyuu Muhammad na tamachee jechuun lamaanuu naaf jiraatan jedhaa jirta amsa goote qamiiloo koo dhiifamaa wajjin lamaanuu naaf jiraatan lamaanuu na tamachee jette
ajiraatan maal jedha beektaa wangeelli diina keessa nu jaalladhaa jedhama. Diinuma keessa nu jaalladha jedhee lafa kaa'ee jira. Ani nan jaalladhaa fi itti namanaan tokko miti. Nan jaalladhaa fi itti namanaan tokko miti. Dhaggeeffatisitti nima. Ani kan hin lallabu Iyesuus Kiristoos isaa nuuf jedhee garafamee fannifamee erga fannifamee immoo addooftuu dhugee du'ee du'a moo'ee kan hin lallaba maleeni kan hin jaalladhu isaadha malee ani nan jaalladhaa fi itti namanaan tokko miti. Dhaggeeffadhu. Amma aniifa Miilo barsiisaatti beessoo wangeelaa nu araarsan qoyga Miilo aniifatti lubbuu araadha. Barsiisaatti beessoo wangeelaa nu araarsan wangeelaa nu araarsan umee gidduu keenyatti dhimma nu amma inni rakkoo jedhu ani እኮ dhaggeeffadhu. እንደዛ ሳይሆን የምፈልገው ማለት namanaan tokko miti. Jibbi kan jedhutu immoo hin jiru kaa. Jibbi kan jedhu wangeelli kana baare abaaramaadha jedha inni nu abaaraa turre iyyuu dogongora guddaadha yeroo duraarraa nu iyyuu kiristaanummaa keessan turreen siin jedhaa jira abaaruun siin garuu jecha atamma jette irratti jecha atamma jette amma mormaa jiru kana irratti barsiisaatiif beessoomee wangeelaan nu araarsanuun siin jedhe. Rakkoon hin jiru inni araaramne rakkoon hin jiru illaannaa fi carraa awwaantiin dubbachuu barbaadu daqiiqii xiqqoo mashee jechuudha yoomillee taanaan jibbi kan jedhu hin jiru jaalladhu jedha kan waaqayyo immoo kan keessaa beeka yoomillee taanaan kan keessaadha maaliif diinota keessa jaalladha nyaachisi obaasi diinota keeyyuu jedha wangeelli hundaayyuu jedhanaa kunoo nama wajjin wal lolche tokko yoo jiraate dafi araarfatu jedha wangeelli akka araarfatu. Barsiisaatiif beessoodhaa carraa kenni ka nama guddaa dhiibaa jirra Miiloo kenniif carraa yeroo tokko. Laa kun barsiisatti fufa nagaan isiniif haa ta'u. Amiin nageenyi isiniif haa ta'u kabajamaa guddaa baay'een isin jaalladha sillachuu. Awwaaleellee waan baay'ee keessa dabarsinee miloonatillee waan ekspiriyaansii waan baay'ee qabda. Tariitii ragaa macaafa qulqulluu keessaa dubbannu hin dabalata. Waan waaqayyo isinii godhee fi jireenya keenya keessa irratti waan argine waan baay'eedha waaqayyoon hin galateeffan. Anillee piraaktikalii akka keessan illee ta'uu dhabaatu baakiraawundiin kiyya sanuma ofii kiyya akka keessan keessa ture kana jechuun illee baadhe dhalata maatiin kiyya baakiraawundiin sanuma sekendii takkaaf obboloota musliimaa jibbuun sekendii takkaaf carraa jibbuun qabu sekendii takkaaf hin jedhaan baay'een jaalladhaa maatiin koollee achi keessa waan jiraniif jechuudha. Isa dabalataa kanadha. Lammaffaan yaada amma kaafte irratti awwal inni illee yaada kaase kaati kaafte illee mee balaansii haa goonu yaada lachuu gara wadhakkaattaa finnu. Ekistiriimii gamaa gamanaa dhiifnee wadhakkaattaa finnu. Maaliif Kiristoos akkana jedhe yeroo tokko nama wayitu seexana baasaa ture garee wayitu seexana baasaa ture jennaan nutti natti namanne Kiristoositti waan hin amannee fi akka inni hin baafne dhooggine jedhe hin duuka buutun. Kiristoos ammoo dhiisaa hin dhooggina namni waa'ee koo dubbatu daddafeen irratti hin ka'uu jedhe tokko kana. Lammaffaa Maatiyus boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irraa gadi yeroo dubbiftan immoo 30 irraa ispeeshaalii namni na gargaaree walitti hin qabanne bittinnaa garee kiyya kan taane mormituu kiyyaa jedhe waan kanniin lachuu naa qabadhu. Maaliif kana jedhe dhugaadhaa amantii hundayyuun kabajana. By the way hiriyoonni keenya bar anama fakkeenya hiriyyaan dhuunfaa koo isuma dhugaa isiniin jedhe hiriyyaan baay'ee dhossaa mariisifadhu ka keessa garaa kiyyaatti madhu tokko ka amantii waliin guddanneedha tokko immoo hiriyaa musliimaati. Musliima jechi. Yeroo konfiraansii sagantaan qabamu keessummoonni bakka biraatti dhufanii makiinaa ofiitiin na wajjin ture hojii ofii dhiisee amman keessummoota ofirra geggeessuuf kana bira ture mucaa musliimaati. Baay'ee ka wal jaalannu ka wal kabajnu jechuudha. Amma gara yaadaatti tasaa deebinu. Kana jechuun garuu kana jechuun isaan kabajaa amantii isaan kabajaa fi dhibbaan dhibbatti wal kabajan. Kana jechuun garuu waan dhisuun illee naa mijataa kun illee naa mijataa jechuudha miti. Ati yaada jettu boodarra ibsiteettaati. Boodarra yaadni amma ati kiliir gootee tariitii jalqaba awwaala inni yaada jedhee irratti yaada dhiqqoo jala wanna jedhee kallattii gadhiiseera ta'uu danda'a yookaan ammoo akka biraatti hubateera ta'uu danda'a namoonni biraallee hubataniiran jechuu danda'a. Ati ammoo booda sirreessiteetta dhuma kanarratti. Yaadni dhuma kanarra ati sirreessite maali? An kan lallabu Kiristoos isa fannifameedha. Isa du'ee du'aa ka'eedha. Garuu amantii biraallee hin kabajaa. Warra musliimallee hin kabajaa. Isaaniifillee nan jaalladha. By the way yoo jaalanne qofaadha isaan waamuu ka dandeenyu. Fakkeenyaaf an Kiristoosiin booda kan itti himuu danda'u adda yoo isaan jaaladheedha. Amalli kiyya yoo isaan jaalachuu kee mul'ise booda waan Kiristoos illee isaanii dubbadhe na dhaga'u. Hin dhaga'u jechuudha. Milkaayaadhaan Kiristoosiin isaanii dubbachuudhaaf. Garuu jalqaba maaltu isaan mo'achuu qaba? Jireenya kiyya amala kiyya karaa ananiin ittiin dhiyaadheetiin jiru jechuudha. Kanaafi
obboloota keenya musliimaallee haa ta'uti, waaqeffataallee haa ta'uti, amantii kamiinuu haa ta'uti, uduu akka kiyyaati. Dhugaadha. Yaada awwaleen jedhee dhumarratti uduu akka kiyyaati. Waa'ee Kiristoos iyyuu labsineen fidhe warri kiristaanaa. Waan baay'ee fakkeenyaaf Kiristoos hadha lallabee burullee mata dureessan, iftaallee mata dureessan. Fakkeenyaaf mana kiyya yeroo hambanu yoo dhufte yeroo hundaa jalqaba xiksii barreesseeti kan mana kiyya banu. Yeroo hundaa jalqaba mata duree xiksii irratti akka mari'annu barbaadu barreesseen bana mana kiyya. Namni mana kiyya dhufe mata duree maalii irratti akka mari'achuu barbaadu beeka. Mata duree biraan qabu. Maal jechuu barbaadeeti? Yeroo hundaa uduu Kiristoos hin lallabne. Ilaa fakkeenyaaf biloon wannoo saan yennu burcuqqoo xuraawee biyyee kan of keessaa qabu cadhiftee bishaan qulqulluu uduutti buufte hin dhiqini cadhisituu bishaan qulqulluu qofa itti buusi. Yeroo wayii bishaan xuraan jigee keessaa dhumateeti qulqulluu qofa keessatti argita. Ati homaan goone wanta ati goote waan tokko qofa bishaan qulqulluu qofa itti dabalaa deemta. Yeroo itti maal ta'e argita qulqulluu wanta takka ittiin keessa hin jirre ta'e argiteetiin jette. Kanaaf yaanni awwaleen kaasee hunduma kennaafuu kan mata duree ta'uu qabu yeroo hundumaa waa'ee Kiristoosii qofa lallabu. Waa'een Allaa mata duree kennaa miti. Mata duree kennaa miti. Warri waa'ee Allaa lallabanillee waa'ee isaa uduu nama barsiisani. Ela kabiraa maaltu jira si fakkaata jecha waliigalaa wayaa dubbadhu jecha waliigalaa. Ati soba namatti himtee dhugaa nama barsiisuu hin dandeettu. Soba namatti himtee dogongora namatti himtee dogongora adda addaa lakkooftee dhugaa namatti himuu hin dandeettu. Dhugaa namatti himtee garuu namni akka soba hin fudhanne gochuu hin dandeetta. Dhugaa namatti himtee soba akka namni hin fudhanne gochuu hin dandeetta. Soba namatti himtee dhugaa namni akka baru gochuu hin dandeetta. Fakkeenyaaf miliyoon amma gaafii na gaafatta. Mucaan kan kee eenyu jettee na gaafatta. Mucaan kee maqaan isaa Kennaa jedhama mucaan jalqabaa. Eenyu yoo jettee na gaafatte raajiin mucaa kiyyaa miti, laloon mucaa kiyyaa miti, awwaleen mucaa kiyyaa miti yoo jedhe jireenya kiyya guutuu yoo lakkaa waliin xumuru nama. Kanaaf ati mucaa kiyya baruu hin dandeettu. Immideetilii gaafii ati na gaafatteef deebiini mucaan kee eenyu yoo naan jette Kennaa jedhee sitti hima. Sanuusin mul'iseeti. Sanuusin mul'iseeti ila Kennaa kanaas hin jedha. Achiin gara kan namni biraa maal godha si fakkaata? Ka biraa ilaaleeti kun mucaa tibbeessooti miti jedha. Yaada kiyya gabaabsuudhaaf baay'ee dhugaa keessa garaa kiyyaallee si boqataa akka obboleessa tokkootitti sababni isaa waan baay'ee keessa dabarsitee garaan dhiifamaa immoo hagas qabaattee waan hundumaa bifa kanaan gabaabsitee laaluu kan keetiifi ammallee waaqayyo garaa dhiifamaa siif haa laatu. Ammallee kanuma caalaa jechuudha. Bakka isuma laafaa jechuudha. Isuma namni illee yoo itti bu'ee wamaa gochuu hin dandeenye. Waan gochuu waan hin dandeenyeef miti. Sababni isaa akka ati ilaalaartu isaa miti. Isxifaanostu obboloonni biraa yoo isin dheeresse dhiifama obsaa. Isxifaanostu gaafa dhagaadhaan isa rukutanii namoota dhagaadhaan isa rukutan sanii laalaan turre. Inni kan laalaa ture samiin banamee ilma waaqayyoo Yesuus mirga abbaatti laalaa ture. Dhimma isaatiif kan jirudha kan inni laalaa ture. Dhimma isaatiif kan dhaabataaru. Waan isa miidhaaru miti kan isaaf dhaabataaruudha kan laale. Kanaaf nullee namoota nu miidhaaru duun taane kanuuf dhaabataaru haa laallu. Kanuuf dhaabataaru. Kan dhimma keenna qabu. Nama nu arrabsaaru. Tibbeessoo qosti isa tokko galatoomi dhugaatii beessoo yaaditti dubbatte yaada nama barsiisuu danda'u fi yaada fudhatama guddaa qabudha. Ammallee taanaan bakka akka tibbeessoo kana ta'uu qabduun waa'ee amantaa miti. Amantii jechuun religious bakka religion bakka isinitti hima miti. Kuni haa ta'uyyuu malee wanti ilaalamuu qabu nuti kanannee ilaallu. Amantaa isa kamtuu dhugaadhaan jira. Itti amanuu isa kamtu karaa sirriirra jira, isa kamtu karaa sirriirra hin jiru. Isa kamtu dhaqee dukkanatti nama galcha, isa kamtu immoo dukkana keessaa nama baasa. An barsiisa wangeelaati. Itti jiraachaa hin jiraayanii. Fakkeenya ta'ee hin jiraayi. Moo fayyuma abbaa nagaan afaaniin odeessaa kan jedhamu ilaalamuu qaba yeroo baay'ee jechuudha. Yoo ilaalameera ta'een viidiyoo irratti hojjedheeran. Kitaaba istirii ta'eera wangeelli qulqulluun. Dhugaa waaqayyoo maaliif yoo jettanii wangeela jechuun ikkoo xalayaa jaalalaa waaqayyoo dhala namaatiif gara biyya lafaatti barreessedha Yesuustu. Jecha Yesuus lubbuu qaba. Waan lubbuu qabu jechuudha. Wanta baratte tokko immoo qaxxita tiraasmiitidi bakka daddabarsaa deemuu qabdaan wanta baratte tokko. Beekaa tokko irraa wanta amma dhageesse qaxxita dabarsuudha. Calleedhanii dhossuu nama hin barbaachisu. Garuu immoo itti jiraachaa jiru paasteroonni keenya. Warra hojjetaa wangeelaa keenya itti jiraachaa jiru
yoo jennee ilaalle harki 97% soba. Irri caalaani warri karaa dhugaatiin deeman hojjetaa wangeelaa ta'anii miidhamoodha isaan. Miidhamoo bakka saayikoon isaanii tuqameera. Waldaan cuucceetti gwaaddanyoonni isaanii na cuucuu tiboota tokkollee hin qabu jechuudha. Kun immoo fayyina nuuf hin ta'u. Yoomillee taanaan fayyina nuuf hin ta'u badiisa malee. Barsiisaa Tibbeessoo abboommi kurnan barsiisee waa'ee kiristaanummaa sirriitti barsiisee waa'ee wangeelaa sirriitti barsiisee ofii isaatii ittiin jiraatu taanaan bakka kitaaba istirii ta'eera. Dura bu'uu qaban, dura bu'ee agarsiisuu qaban, wanta jedhe agarsiisuu qaban, jedhee barsiisee garuu dugda duubatti deebi'ee hiyyeessan gargaaru taanaan dura bu'ummaadhaan wanta ta'u irratti jalqaba jedheen argamu taanaan bakka kisaaraadha jechuudha bakka. Amantaan biraasii dhufanii nurraa maal baratu? Nuti waldaa kiristaanaa keessatti waliin gallu taanaan, paasterii waliin galu taanaan, paasteriif jaarsolii waliin galan taanaan, paasteriif faarfataa waliin galan taanaan waa tokko bakka gatiin qabu. Namni bakkeeyyuu nuyi maalluun jedha. Akkamitti fakkeenya ta'uu dandeenya? Yesuus si jaallata jechuurra namaanii dura nagaa walii kennu manaa galan alaa galu. Garuu jiraa wanti kun hojjetame hin jiru irra caalaan isaanii. Kun sirrachuu qaba gara fuulduraatti. Lakkiin sirratu jedhame gatii tokkollee hin qabu. Jibbiinsa uumama yeroo kamillee. Uummati biraa yookaan amantaa biraa kan ta'e wanta nurraa baratu tokkollee hin qaban. Yoo fudhannee ilaallee waldaa kiristaanaa keessaa kan haqee dhaloota gadi quucarsu jira. Kan haqee qiinqanii ta'ee silmii ta'e dhulaan dhula ta'e kan dhaloota gadi quucarsu jira. Paasteriin baay'een kufaniin jiranii. Paasteriin baay'een ikkoo gargaarsa dhabee, waan nyaatu dhabee, ijoollee isaa waa ittiin barsiifatu dhabee, kan ikkoo waldaan gatte ikkoo meeqa jira, meeqa beenna, argineerras, ilaalleerras, tilmaamneerras kun gaarii miti. Garuu jechuudha waldaan jalqaba irratti maal gooti? Mana guddaa ijaaruu, kiiboordii bituu, waan akkasii goggochuudha malee wangeelaawwiin egelee akkamii, faarfataan egelee akkamii jedhaniin ilaalan. Siifa galu jechuudha. Kun wanta jirudha. Dura of ilaalanii mana koo keessa akkam istii warri nu hordoftoonni keenya akkam jettee waldaan ilaalaan jirtu. Gattee jirti meeqa kufee jira. Meeqatu dhukkubsatee wallaansa dhabee, meeqatu cabee wallaansa dhabee, meeqatu beelee waan nyaatu dhabee baay'ee isaanii jira. Kun ilaalamuu qaba. Tokkoon baadiyyaarraa, magaalaarraa. Achi deebi'ee wanti itti dabaluu barbaadu paasteroonni keenya tokko iddoo gadiitti argamuun barbaadan hojjetaa wangeelaa. Maaliif hojjette mi'a wal fakkaataa wal bukkee fannisu kan jedhamu ilaalan jechuudha. Barsiisaa Tibbeessoo wangeelaawwii yoo ta'e, wangeela barsiisa yoo ta'e beekaa bukkee dhaquun qabu. Beekaa biraa maal hojjetane? Wallaalaa bukkee dhaqee wallaalota barsiisuu qaba. Hin danda'ama taanaan mana caatii dhaqee Yesuus si jaallata, Yesuus karaadha, Yesuus dhugaadha. Mana sigaaraa, mana istaadiyeemii gurguddaa dhaqee, magaala gurguddaa dhaqee kana dubbachuudha. Maaliif? Waa'ee Yesuusin labsaa jira kaa. Waa'ee Yesuusin immoo labsuudhaaf iddoo namni itti baay'atu dhaqaniitu waa'ee Yesuusin labsuu qabda. Yoo barbaadde bifa faniitiin, yoo barbaadde gangalattee akka barbaadde taate waa'ee Yesuusin labsuudha. Maaliif harkaan miillaan faarfattee naan jedhan? Anaan waa'een Yesuus ikkoo harkaan miillaan qofa galata galchinee fixuu hin dandeenyu nuti. Waa baay'eedhaan waan barbaade ta'u waa'ee Yesuusin akka barbaadnetti labsuu dandeenyaan. Faarfannaa 150 lakkoofsa 4 irraa yoo ilaaltanitti daatan sirbaan isa galateeffadhaa, sirbaan isa jajadhaa jedha. Sirba gaafa jedhamu waa'ee daallee dubartii, waa'ee rifeensa dubartii, waa'ee Abdiisaa Gaa, waa'ee Taaddasaa Birruu, waa'ee biyyaa, waa'ee Abiyyi, waa'ee Tiraampiin sirbaa jechuu kiyya miti. Waa'ee Iyesuusiin kan agarsiisu haa ta'u malee. Garuu tuffii guddaatu jira. Nu keessa waldaa kiristaanaa keessa tuffii guddaatu jira. Tuffiin taanetu jira. Beekumsinetu caala kan jedhamu jira. Kun sirrii miti. Miloo Tibbeessoof carraa kenna. Tibbeessoof. Barsiisatti furaa. Eshi Miloo dhiifama adaraa akkuma yaada duraasiin jedhe dhimmi amantii dhimma aktiivistummaan qabu beektaa maaliif adaraa akka obboleessaatti kanan siin jedhu dhimma jireenyaati. Yaadi jalqaba jette baay'een walii gala.
dhimma jireenyaati. Dhimma jireenyaatti immootu ani isa fannifame Kiristoosiin maal jedha ragaa akka duumessaa naannoo keenyaallee yoo qabaanne jedha. Ragaa akka duumessaa jechuun namoota ragaa qabdu waan baay'ee tarreeffamu. Keessumaanuu hojii Ibroota boqonnaa 11 dubbisuu dandeettaa. Ibroota boqonnaa 11 baay'ee dubbiftee kaatee 12 irra yoo dhufte ragaa akka duumessaa namoota amantiidhaaf qalaman hedduutu jira. Erga isaan dubbatee ka'een booddee akkana jedha. Ragaa akka duumessaa kana yooma qabaanne illee jedha. Isa amantii keenya jalqabee fiixaan baase Kiristoosiin irra jakee nan buqqifannu jedha. Kanaaf amma waan tokko xiyyeeffannaa tokko waan tokko adaraa akkanaa qabattu akka obboleessaatti akkuma dura siin jedhe jechuudha. Yaada jalqaba jedha. Mee waa'ee warra waldaallee ittuma dhiisi. Isaaniif waan waliin haa xumuranii. Waa'ee warra paastorotaallee ittuma dhiisi. Isaaniif waan waliin haa xumuranii. Waa'ee warra waan biraa gamaa gamanaallee qaaqullee ittuma dhiisi. Isaaniif waan waliin haa xumuranii. Personally ofii kan keetiif seenaan kan kee wanti dubbatamu barraa'ee waan hin dhumannedha. Seenaama kan kee. Waa'ee nama biraa miti. Seenaamman kan kee. Fakkeenyaaf awwaleen seenaama isaa qofa waan ofii fayyeef waa'ee ofii qofa yoo dubbate isa Kiristoosii qofa dubbateeti just bakka lakkaa'ameen dhumatu. Kanaaf an akka obboleessa